Wargaan taatu godha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ليش ناركتك عبده Devi. سري متي Devi. أنت ناركا بلسنكا إجابة خلاص دو غورنجا متي Nasi jala Devi ma. إيه ستي دو غوري طيب Khasa chi rakkoon qabuuti. إيه ستي دو غوري طيب Ittiin kaffaltuuti. ها ها Ittiin kaffaltuuti rakkoon qabu itti Devi. ها طيب بقى كنا دو غورتي جدي كهاتي هاي ما كان دو غورة سريفدو Ore doa fitati radam di sirkati ka bachitti ta samu ka madama male Devi. wayo uga rabbi kay wanti fi dedera dum bisa male na di sanjuru syurga Fuddu god. Qurani ya na ya le me yoro to konar kan na ya Ay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط إياك نعبد وإياك نستعين. جدير طيب كانت لا. نمر ربي جدير لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. جدير ربي جدير سيدنا أركتك ومالك يلا. نزلا وني راجعون ربي من إجولنا شو تورطت بقى أبو نمر خلاص sirkatiin qabu buufiti. Tokko achuma irraa kaasifiti. Wallahi sirkatiin qabu. ati naarkatiin qabanii too jedhi malee jedhi maanna nu kasee nagee malee istahiin jedheeraan maayye xumurre dhugaan xumurre isatu naarkatti dhaabame Godes refat rakkoon qabu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Isa tanda guriam. Bakki ta'e jirama. Dhugaa'eet ijoollee dogoggorii kana dhugaa rabbii shiru tambee kana harkatti qabamoo isatiin indiya. Wallahi hidira siraatal mustaqim siraatal ladhiina jechuun jira kun qabu. Keenyuma ta'ee moo kan amma keen beenne wana meeqa jira kana jala taa'i. Kanuma islaama maqaa baadhate. Ana mara refin bara charger jul Islam ma furane irgam bara dembo da furadala irgam salat amin kasho satanda gogore ko asiri ni seresita satanda gogore ay Qur'an mo fudu go Qur'an numer kuma nam kuma la marata na waradilla dugara kuma dibba otay vi Inna si orang ni una makumari mereka tidak lain. Kurangnya ke berdua. Malah jedung karate nanti bijal kap. Kurangnya rala leta. Kurangnya ke berdua. Mali tahiyatu nengkara mau maling kara. La. Inna baik la. Kulallah kalai.
Aku mah tingkara muja Quran filadunan. Gulu Allahu kara. Ani mal kara tu koy dugara video ini nak tahu ko fa bicaker. Ana mu Ma kan tahu video ko ni ma sini be ma. Sila aku batani bakka ganu kulu Allahu karai. Ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti gugure? Mau sirri? Sirri lah. Nah. Enak geres. Garap bina akal. Ada ada mesin ketika mau dendam mandu. Ada malah sirri situ kayak min kamu mujaten jelas. Kobas. La. Yore dua sirka ilahi. Sinasi sabeta. Ye dua sana tuan ne dua cerada betung sirka kabe. Unda satu sirka. Kana beda. Okay. Baraluf ta bori mo kana chala mo inna dai kana indu kami tanda bejet te ko nade ke mo ira la Akare mi ira debi numero sa gudu Allah ira debi jadi nambara wajib ijo le ko onni na ke na ko bisa nanti kana galatum babe ini abba kana babbe si bala bes Asama karai bakan dugu gura sirri fadda. Sirri fa ira de bida inna karai kai. Abdu se kisi na cinkini mu abdu se la. Wa birana ki na abdu se. Siya kana bada abdu se ti ko. Galat. Pera ga man. Isina ko makana dira jala tingken itu. Asgo tu ken waslata. Ni sejar saki ya khair. Wallahi. Siwa ken itu bakka. YouTube itu naga dalam casing Romo bar casing Kristana YouTube itu naga dalam. Sabdu jadi kan mana-mana share gadget ati wallahi jenne. Dugara wallahi jadi sambiya rawajira nasjal ka wallahi alhamdulillah jechawulla anki jibani so bani inni malbe ka sijal ka biya ke sajira du bartira birrinya tumale malbe. Abdu se wajige mo. Tapi gura. Gala to babe. Gurbawa berana kini Abdu se kisi na dinirgin. Abdu se mali dipistiki na tirga. Gala to Abdu se ko thank you babe. Yo lari ko yo. Gala to ma babe thank you. Gala to wa. Abdu Sherani, sini saja kan Abdu senjera kalu garab ben mo numer karai gulu Allahu radevi karai Allahu akbar sika baaki nai ngira karai jetuma sikara ni jolle kisi nanti ergina garab gi ker Abdu Zahidi nanti ergina garab bi Burke Muhammad wambra nake na bibi thank you garu galatoma undi ke sanu na Abdullah da urumu ki yaruga ana cala rabbi sina jalatu akana ka baje rabbana cala sina ka baje inshallah ilahin agifat qulu Allahu ahad Allahu samad Allahu ahad wa qulu Allahu ahad qulu Allahu jadi kada Qulu Allahu ahad Qulu sa ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ha lam yalid wa lam yulad haye jadish jerika wa yam yulad Asatina ka bajira devi me ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
ahadan. Abdo makina na tergita surat na fisilala in kijibin dhugaa rabbi abdo shawannoo na terga shangulleeti. Yaadi maal ilaaltanii? Afaan Oromooti rabbiin dhalchuu hin dhalu jechuudha miti nuumer. Akkana jalatti barreeffamee jira. Rabbiin laa dhugaa rabbiin barreeffamne rabbiin dhaluu hin dhalchiisuu hin dhalanni. Akkanatti jalatti barreeffamee waa hundaan bira jira. Rabbi tokkicha. Maariyaamiin dhaltee minaaminiin inni isa kana miti. Foon uffatee dhufee kiiloo meeqaa hin barbaachisu. Hin jiru inni kun. Dhugaadha. Foon kiiloo meeqa uffatee dhufu. Gulu Allah. Naara sinaa kan warri kiristaanaan siin gaafataa jira malee hangaan deebiidhaan. Sirriidha faa. Qoosaa miti dhugaa rabbii jiru. Inshaallah qara'uun qoosaadha dhugaa rabbii qoosaan jiru. Ani barachuun jira malee. Inni qoosaadha. Maadri micoota akkana qabii uffattee qoosaa jetti. Ijoollee keenya qoosaa miti dhugaa rabbi. Ani barachuun fedhala. Warra na barsiisaa jiru na galateeffadhaa zorre galatoomii jedhanii maqaa dhahuun barbaachisu. Rabbi beekumsa kana jaaloo kennu. Isa si barsiisu. Taaphi godhaa. Dhugaa. Masyaallah umurii dheerinaa isaanii haa kennu. Amiin amiin dhugaa rabbi siif haa laaffisu. Amiin du'aayii jabeessaa dhugaa rabbii ijoollee du'aayii keessanii akkan qalbii kiyyatti of deebi'ee ol dhaggeeffadhu kana godhe dhugaa dubbatti du'aayii namaa. Borimmoo wallahi sirraan dhukkee kaasa. Tokkoon jee oomee ana kan jette gadi bahi dubbatu. Wallahi afaanii waan waa'ee namaa Saawudii kan deemanii harma isaanii tuffataa uffatan. Isaan waa'ee namaa kitaaba bananii ilaalanii. Waa'ee qorraa haasofteettanii. Na akka maqaa qonnaan. Dhugaadha wanti hundi isiin jiraatu dhaggeeffadhu malee hin galchu waa'een kee. Achira jira dhaggeeffadhu. Tajaajilatti nan arrabsiin. Oo dhuguma immoo nama taate viidiyoon irratti dalagi ishee irratti godhu. Galatoomii baabiyaan illee si jaalladhanii abbaan. Isini nama komachuu namni makkas jedheen booda kitaaba keessan banaa laala ijoollee keenya dhugaa rabbi ani kitaaba ol dubbisee gad dubbisee qeessa hunda isaa maayitab kan jedhamu ni jira namicha kinoo kanaan dura Finfinnee irratti maaliif beenteen wattajjii godha jedhe sani dhugaa rabbi baay'ee jaalladha ture hedduu barsiisa namichi sun barnoota isaa hedduun dhaggeeffadha. Qeessota kan biraas nan dhaggeeffadha qeessota afaan Oromoos dhugaa dubbachuu waan amantii kana sirriitti hin dhaggeeffadha barachuudhaaf. Kitaaba nan dubbise kitaaba baraddaa jalqaba ijoollee keenya waan qeessin haasa'u caala kitaaba amansiisa qeessin falaasama isaatti sobanii kitaaba harkaan qabanii ta'anii kitaaba isaanirraa nu barsiisu kitaaba isaanii guddisuudha jedhanii yookaan akka namni irraa bitatu jedhanii malee kitaaba matsaaf guddisuu irratti orijinaalii isa tokkicha irratti jechuudha wanti siilii jedhu hin jiru si jalqaba siilii irratti sagadiin jedha. Isaan yommuu nu barsiisan siilee maaramii jedhanii duuba kaayyatanii fuuldura kaayyatanii duuba kaayyatanii nu barsiisan nuumee eenyurraa gaarii baranne eenyurraa gaarii baran abbaan amantii erga akkas godhe. Kanaaf nama komachuu keessan duratti ijoollee kenna gaaffii irra deebi'ee hin gaafadhu jedheen kun jala isa akkanaa miti gaaffii atammoo khalaas gara garaas tasfaa kuftee. Tasawuf kutteetta jarri tasfaa sirraa kutaniiru kennaan islaama jedhaniiru lubbuun du'aa jiraatti lubbuu isaatiin nama keessaa bahu hin beekamu idana bullee borgeenya hin beennu yoomi kanatti shaadaa qabatti. Amma barachaan jira barnuu meer amma faatiyaa galatee dhaggeeffatu. Tayaatuun kasamuutti qabadhee jedhe shaadaan qabadha. Tayaatuun qabanne ammallee. Dhaggeeffadhu gaaffiidhaa. Ilaalan malaan islaama miti yoon du'e islaamannaa awwaala. Islaama hidhameedha. Yoon adda du'e booddee hin beeku. Ati immoo amma kiristaana jedhamtee jirtaa jarattiin dhabdeetta kanatti dhuftee immoo milkoom. Kanaaf maal jechuudha. Amma na tayaatu ergan qabadeen booda shaadaan qabadeen uumeera haqi. Barachuu barachuu waan fedheeffanne namni amantii keessa saa'ee odoo salaatiin inni kun keeriin qabu. Rigale miti jalqaba ergan baradhee tayaatu xumureen booda
Lah asa isin kalbi mal. Dubbataa jirta Ijoolleen bakka keenyas kiyyamu. deema siina jala. Gaaffii Simbiroo. Singala. Simbee kana namichatti kan. Qabadhu baradhu sanyii. Waa'ee kana inni jalatti hin bu'u. Gaafii Qabadhu baradhu jedhu ijoollee baay'een garuu ijoollee keenya rakkoo. Ila amma yoo qabattira mana barumsaa tokko itti galte fakkeenya amma mana barumsaa waan baradha itti mana barumsaatti yoo galte itti galtee barsiisaa gaafataa barataadhuma keessa galte yoo baratta malee bakkee ta'e baradhee ka yoo jechuun sitti fudhata kan yeroo attaayyatuun immoo ijoolleen keenya utuu galchine islaama tokko galchine attaayyatuun namni qara'u nama yaraadha. Attaayyatuun dheeraa waan ta'eef keessa galtee utuu sagadaa irratti adda boris attaayyatu ulama sheekotatti gaafattee taa'ee yeroo inni attaayyatu jedhu waraqata irraa laallataa namni danda'inan sagadaa hojjete. Yatti yeroo shan waliin naqaa. Ijoolleen ni danda'ama warra dubbisaa salaatuun ni danda'ama meena barreessa warri beekan. Abumaa jala jiranu. Ijaan olii danda'amuu hin danda'amu kima salaata keessatti akkamitti eeyyamamu ni eeyyamamu. Quraanni fakkeenya amma quraana yoo dhaabbattee karaa sagachiifte rakkoon qabu. Attaayyatu kana teessee guyyaatti yeroo shan inni laaltu amma yoolaa halkan bicha wala karaa jettu yookiin guyyaatti guyyaa yeroo tokko karaa. Homoo shaadha qabatte guyyaatti yeroo shan karaadha. Ni danda'ama ilaalu. Suuta siif galaa hin danda'amu hanguma beektu jettaa. Ijoolleen gimmaan hin danda'amu. Sheeka galcheen gaafadha dhiisaa ijoollee keenya haala. Sheeka galchitee gaafata. Maaliif beektaa guyyaatti yeroo shan inni kanaaf siilaa faaduuf amma immoo bakkee teessee guyyaatti yeroo tokko bicha karaa jirta. Kanaaf yeroo sitti fudhata lubbuun immoo du'aa jiraatti. Eenyuun lubbuun namni du'in. Hanga har'aatus mana jiraachisee miti maal sirriitti yommuu sagadiyyuu lakkii bar ishii miskiina waan hin beekneef sagaddi jedhee na tiffate bar. Akka Sila akka badii keenya nan jiraachisu ture. akkanuma ilaa yoo marra keenya utuu akka namaa jedhee baay'ee. Taabbi godhaa ni danda'ama. Hin danda'amu jara galchii gaafadhu karaa natti jira. Abumaati. Maa ijoolleen keenya zimmedanii taa'u malee kan hin karaa ni beekan jira. Bareedallee baruun. Thank you, Babe. Eenyummaa kennaa ijoolleen argine bar. Thank you, Babe. Thank you. Jazaallah kheer. Gaafadhu jara bu'uura. Ana caala rabbi sin nagalchee. Ustaaza gaafadha. Okay, ni gaafadha. Yoo isaan hin danda'ama attaayaatu salaataa dubbifachuu hin danda'ama jedhan maafi mushkila amantii fudhadha. Garuu hangam baradhutti salaata ergan barannee booda shaadan fudhadhu. Maaliif seetan? Barachuu dursa. Namni tokko amma salaata akkumatti gad jedhee ol jedhee ka'uun faayidaa hin qabu. Seera salaataa guutan malee. Jechuun guyyaatti yeroo shan inni teessee ganama guyyaa yeroo teessee eenyutti sii galaa dhufa yoo amma laa adda yoo yeroo shan ilaaltu bor yeroo shan sii qallalaa dhufa guyyaa muraasa keessatti. Amma immoo inni barataa jirtu kun attaayaatuun dheeraadha. Ijoolleen keenya yuutuu ati gaafatte gariin hin beeku gariin hin beekan. Wallahi nama guyyaa hin beekamu shaana. Fiqir. Tapi godhaash. Abumaa fi achitti galtee irra gaafatu. Maaliidhaa itti taa'e? Naa jechuun guyyaatti yeroo sagalee yoo ta'e. Thank fiqiridha. Eenyu na dalga dhugaan atti. Warri kirkirri. Jennaan isii koomentii ol baasee argeeraati. Isa dhiisi shooppii waan utuu danda'ani shooppii sirratti dalagu. Dalaga na nufan beeka waan ta'eef isii fuyyaa. Haala kanaafuu waa'ee bakka namaan kennini ta'a. Amma kana bichaa taphannee sheekota galchitee gaafatan nan ba'a. Okay. Kenna.
Foto syada foto. La syada foto. Kabaddu bisi deenya dia sadda bori kabaddu sinin jenni. Dandaa maali gaafatin jedhe malee. Kabaddu maali sinin jenni. Ani ijoolleen deebisaa jira barsiin jenne. Warri sana jabaadha taab godhaa dhugaa sinin jedha. Aaruu dhiisa too taab godhaa. Isaa kiristaana taab biti godhaa. Dhugaa maaliin godhanii muje dhugaa rubbinaa rabsu barna jala deemanii. Dhugaa haaruu dhiisa too taab godhaa jabeessatu dhugaa taab. Koomenti keessan argaa jira isin taabbinaa godhaa aishira. Biyya riippoortiin irratti yommuu ergitan naqaxaa waan ta'eef. Warri kiristaanaa taabbi godhaa fi akka riippoortiin keessan naqee nuti. Emirreeno. Warri kiristaanaa natti isin gastii isin fadhiin isin galchamu yaada narraa qabaatee. Thank you. Amma sitti dhagaa taabbi godhaa fi. Yoo isin isin bilootti akkuttaa. Dhugaa riippoortiin irratti erguu kanaaf akkana jalaan gubanni jabaadhaa warri kiristaanaa dhugaa taabnaa godha. Warra yaada godhaa fi oromoo walitti hin qabina. Kophina. Ustaaza gaafatti rakkoo qabu finaa godhaa. Yene ቆንጆ አማርኛ የሚያንበብልሽ የለም ላሽ በይ በጊዜው ላሽ በይ እኔ አማርኛሽ አልችልም አማርኛ ምት ነይ ወደዚህ እኔ ነው የሚያብበው ችግር የለም ለዛም እዚህ ሜዱበዱ እሱ ጋር ይጂ እሱ ነው ማንበብ የምችለው እኔ አልችልም አዎ እኔ ማንበብ እችላለሁ ነይ እዚህ ጻፊ ሐሳብሽ I love you too, I love you too. Ene konjo. Jaalalli kun hundi osoo jiru ani arraba takka lama keessummeessaa dhugaa rabbii uummata Oromoo kana hunda akkana jaalatan. Ingedda liibirratti dhugaa rabbii hanga xiqqootti irraa na baasanii oolan riippoortii erganii ijoolleen keenya naaf haa jiraatuni oggasuma miliyoona lama taabii godhanii irraa akka isaan si arra miti laa arras boruu miti. Ilmin ani amma kaleessa maraattu yoon ta'e arra kinoo tasgabbooftuudha. Kanaaf ilmi namaa bakka kaleessa jirudha. Video sana bicha fidanii maal barbaadanii dabani. Garuu muraa gaanii sachirra jira. Bara kuma lamaan digdamaa jira. Anqaatati bar namni muca gizee siilii kanatti sagadaa jiru dhugaa sitti fakkaata sii galee hawwii maaf amantii kee jijjiirtu jaalate amantii keetii sin jaalatu kan jedhe sana isa gurguranii bakka isaan fidanii kan dhugaa meeqa. Kaleessi arraa miti ijoollee keenya sinii milkaa'u dhugaa rabbe. Ay kennaa iccitii gadi baasnaa kennaa akkanatti hawwaarana jechuudha fin jiru kaayeessaa fiddu. Ani kennaan ugaamee gargan biyyaa bee gaaf tokko iccitii sin qabu baalagummaa irrattis milladhee hin beeku dhibbaa dhibboo fitta bana kanaan. Kennaa ulfaadhu galatoomii taappiin ergasii mana kootan mana galetaa sababa keetii. Dhugaa sin hin jedhu. Sababa keetii taappiin ol deemeera boris akka namni halkan gaarii. Bori kootu. Taappi meeqa sii godhan? Suuta oduu qaxxaamini deemtu dhaabbatu. Halkan gaarii kenna koo. Hin qaxxaamta hin qaxxaamta. Rabbiin guyyaa as dhiyootti rabbi si haasa. Hin qaxxaamta dhaabbatu. Malkaan meeshin. Dhaabbadhu si. Dhaabbadhu si. Manu kan fade akafar kan fade kristaana fudhatu kan fade islaama fudhatu maaltu isaan galchee. Akka qabdee ergan qabadde booda amma gulu wallaahu kan jedhu qabadde faatiyaa qabadde. Allah ya rabbi. Attayyaatuun qabanne ergan isa qabaddeen booda malee namni amantii keessa seenee taa'uu qofa faayidaan hin qabu laa salaata barachuudha malee. Fikir iska maqaabir barnoota iska maqaabir jedhanii bar waan hundi akka duututti akkas siifaan akkasuma miti. Nama barnoota fixe addunyaa kanarraa eenyu fixe barnoota. Rabbi callaa malee kan aangoo waa hundaa olii barumsa waa hundaa olii qabu rabbii barnoota namaa kan usane malee hin dhumatu nyaataas iska maqaabir namni hin dhiisu hin dhiisa dhugaatis hin dhiisu sooshaal miidiyaa tanaas hanqa duraa cufamtu takka hanqa iska maqaabir hin dhiisu namni gartee yes baaba shabakaan yeroo nan dhufe daddafaa miliqaa jedha na cinqe shabakaan kunis jina bareensi abara ya Rabbi fanu galchi hakika Islam wa hunda sinifala sababa kiyya mugaruu keessan qoy
Ana miti sifan ime sifan eenyu isiidhaa miti ana miti. Yaa ta'uu mala. Abu Muaz mukiyya mujolle ko shabaka lu. Mee jiran itti mudaaf shabakaa isiitis rabbiin gartee biyyatti haa salphisu. Okay. Ngoon yes baba give me to me. Egaa jiran. Du'aayit. Sagalee Ammallee sammuu keenya banee akka diinii wallahi waan akka Qur'aan lafa hin jiru gartee alhamdulillahi rabbil alamin faaruun kan gooftaa waaqa dachiisame uume isaaf haa taatu jechuudha bar. Namni akkanitti afaan Oromootiin sammuu namaa qabamu hin qabamu. Luqaas mee wal jala yeroo uumaa takka irraa lama sadii afur shan irraa eegala wal jala qaraame nam takka gara hundee irraa hin hirrifne jecha tokko. Abadan. Kunu dinquu Qur'aanaati. Qur'aanni guutuun kun nama afaan isaa hin beekne ijoollee takka afaan Arabaa hin beekne gartee afaan isaa hin ta'in kan haffazu sammuutti qabamatan kun dinquun asii ol hin jirtu jira keenya. Amiin galatoomaa. Rabbi isiniif haa laaffisu. Barnoota isiniif haa laaffisu. Karaa dhugaa Yesuus jedhu sana Rabbiin haa argisu. Karaan kun kamiyyee nama qorachuu qaba. Karaan dhugaan jira. Dhugaanoo maali? Dhugaan Yesuus barsiisu maali? Dhugumaan Yesuus ani waaqa jee barsiise. Dhugumaan Yesuus ani du'een kaafame jedhe. Kana barachuun gaarii dhuguma Yesuus akka aadaa isaa mana gartee waldaa mana hin barsiisa mana bara sagada waaqaaf sagada waaqni inni kadhatu kun kami eega inni waaqa ta'e waaqni hin duuja wangeelli hin du'ee kaafamee jedhan asitti jarana waliin faalleessoo gartee yaa jara keenya waa hedduu barachuun dirqama gartee jecha namaatii fi jecha kan dura fudhannu beekta wangeela kana keessa jecha waaqaa dura fudhanna lammaffaa jecha Yesuus Kiristoos eegas barattoota isaati ni galtee Ibrootaa fi eenyu gaalattii asii kanaa miti. Kan jecha Yesuus irraa bakkuma isteetimentii takka Yesuus irraa jarana yaa Israa'eloota yaa warra koolaatii bade ani waaqa keessanii na gabbaraa na sagadaa jedhe yoo jiraate hin fudhannamaa. Kan namni raasame Yesuus jallaal du'ee guyyaa sadii booda du'a mootee kaafame jechuufi Yesuus ani du'eetiin guyyaa sadii booda du'a moodhee kaafadhe jechuun waladda nama bira irraa haasa'u jira bar. Isinii galaa jechii kasii kun. Agartee? Eega waaqni takka waan jedhu waaqayyo Maatiyos 4:10 irratti gartee waaqayyo nam takka ijaan harkeen jiru jedha. Sagalee isaa nam dhageen jiru jedha. Sagaleen takka samiirraa waaqarraa dhufteeti ilma koo jetteedha. Sagaleen waaqa nama hedduu harma keessa samii kana keessa waaqa. Sagalee waaqaa ta'uu maaliif beekan? Sagalee waaqaa nam takka dhageen jiru. Mee bakkuma tana himaa. Sagaleen samiirraa dhuftee kun ilma kan koo kan akkana waaqarraa dhufte. Ergamootaa jira, malaa'ikootaa jira, Aadam hundi gartee samii kana keessa warra samii nama saddeema maaltu jira warra samii kana keessa deeme. Sadii samii keessa jiru. Ergamoota warra asiin duraa keessa. Sagalee kana maaltu isin beeksisa? Sagalee waaqaati, sagalee jinniiti asii olii dhufu, sagalee sayxaanaati hafuura bada amaara. Maaltu isin beeksisa? Sagalee waaqaa namni dhagee takkaa hin jiru. Namni gartee bifa isaa isa agaree hin jiru. Waaqni hin argamu takkaa hin mul'anne waaqni namatti. Irana. Dubbiin jajjabdu wangeela namaa yoo gadu malaalan namaa galaa jechuudha. Ani waan jedhe akka jechatti tokko jedheen sanii isaan mataa dhukkubse. Gaafii naa deebisuu didanii arrabumaan gartee namuu deebisa. Dhugumaan silaa Mariyamaa tana gartee isiin gartee filachu ilma kana hin fadhu akkuma dubartiin teenya gartee dubaalat darbitu qabdee darbite eenyu gabbaran. Eenyu gabbarama jara keenya. Ilma waaqaa kana fuutee ajjeesuu dandeessi. Eenyu si dhorkuu danda'a? Isaa guddatee hin ajjeesanii ajjeesuu barbaadan ajjeesanitti amananii isaa guddatee kun hin ajjeesanii fannifamee du'ee kaa'ee jedhanii isaa daa'ima qabdee kana gootee gara daa'imsa qoricha nyaattee darbuu wallaalte yoo darbitee akkam taatan kun sammuu ijoollee naan jedhan bar ji'a sagal gaafa gara badhattee laguun itti dhuftee rakkachaa gadaamessa rakkachaa ji'a sagal eenyu gabbaraa turan Maryamaan eenyu gabbaraa turte Israa'eloonni sabni Israa'el eenyu gabbaraa turan. Abu Muaz akkas jedhee engada gaafii gaafannaan duulli narratti taasifame. Meesatti abadan sin jedhan wangeela ran jiruun gaafachuu dandeessu hin jedhan. Yesuus Kiristoos ji'a sagal guutuu haadhasaa gara Maariyaamii keessa taa'e yeroo sana galatoomii jedhan. Rabbiin uummata kiristaanaa eenyu tureen jedheen gaafadhe. Ani akkanaaf deebisanii fi gaafii gaafadhe mucaa wayituu takaraakaraa tureen itti dhaqeen ishiidhaan gaafadhe beektanii. Tokko immoo sila Rabbiin Mariyaamaa haati Yesuus iyyuu Mariyaamaan dura uumamtee lafa jirti. Rabbiin Mariyaamaa uume suni nuuf kan booda eega Yesuus Kiristoos dhalatee waaqa nuu ta'u inni Mariyaamaa uume sun Rabbii keenya ta'e itti fufuu hin danda'u bakka kanatti maaltu maal ta'edheen gaafii lamaa wayii gaafadhe.
Abadan hin lolan malee namni jechuun bas maamsin jedhanii si kan siif hin galleeti iccitiidha icciti. Sirri. Zimbani jol. Wayno turkii kiyyamu. Irra deebi'aa ergaddaa beemu mos gaaffii tokko sin gaafadha. Gaaffii olii gala kiristaanonni yeroo baay'ee gaafatan. Anatti irree gaaffii ta'e hin beeku garuu Lubbuna baasan maaliif warqii wayii si bira jira moo? Tamsa Laki qaasa bari Farahan dhugaa dubbachuuf ana amantii keessa koo amansiisee fudhachuudhaaf. Osoo na fudhadha jechuu baadhee hin baradhu. Ani jibba amantiin qabu dhugaa dubbachuuf biyya kana dhugaa baay'een jiraadhe garuu jibba hin qabu na fudhadha jedhees yaadee hin beeku. Garuu amma immoo keessa kiyya amansiiseen ofii kiyyaaf jechuun gizee tokko du'aayin nama hin naqqaba bar namni rabbi si haa qajeelchu. Gizee namni siniin jedhu dhugaa dubbachuuf hin naqqaba kanuma dhaqqabe jedhee nama naaniyyuu malee gaaf tokko shakkiinatti ta'ee beeku keessa keessanii yommuu amantanii jettan siiliin kun bar namatu bocee jettanii sinitti dhaga'amu yommuu keessa keessanii amantan. Kanaaf amma immoo gattaa'ee yommuu nuuf dhaggeeffadhee jiru dachee samii kan uume utubaa malee kan dhaabbate yeroo isaa eegee kaniifu kan dukkanaa'u isa malee hin jiru miti jedhee ofii kiyya waan murteesse. Ani miti nama miidiyaa kanarraa haadhaaf abbaa kiyyarraa iyyuu addan ba'a yommuu namatti kana fudhadhu. Haadhaaf abbaa koo kan dhalan dachee kanarra isaan kan naa qixxaatu hin jiru. Kanaafuu inni kun ofii kiyya of amansiisee fudhachuudhaaf garuu barachuu dursa waanan jedhu durse malee barachuu dursa reef ji'a tokko ammaani. Erga naannoo amantii kana naaf fudhadhaa dhugaadha miti jedhee pilistoorii keessaas gadi buusee qoraan kanan dubbisu ni jira. Suuratu Baqaraarra ga'ee isaan dubbisaa jira. Dudubbisuu barachuu dursaa kan gaaffinatti ta'e gaafadhee jedheeti nan durse malee amantii fudhachuu dhiisuu koo miti. Guyyaa kam du'a minaamin kan jettan ijoollee keenya ani gaafan siilii kana waaqa jedhee itti amanuyyuu jechuudha. Gaafsan ishii miskiina barumaan beektu jedhee rabbi irra naa darbaa ture. Arrammoo ani keeti si malee uumaan qabu jedhee kanan keessa kootti fuuldura kaayidiisa jechuufan. Kanaaf qabachuudhaaf waan durseef barachuu dursa waan jedhee amaneef. Bareedaadha yaadni kee sirriidha. Ammoo waan baratamu dursee fakkeenyaaf wanti dursa baratamu jedhamu jira. Dursi wanti baratamu amantaan Islaamaa maaliif eessarraa dhufe akkamitti dhufe eenyutu fide maaliif dhufe maal barsiisa kaayyoon isaa maali akkaataan seerri isaanii akkamii si galee kana yoo barattee beektee jette inni kaan itti seenamee baratama. Saatammaa alhamdulillahi qaraatu seenaalee fi hin beeknu. Kaleessa quraanaatti qaraatu argeen ture namni waraabbatee gadhiise. Sana akka nama warra keessa tureetti qaraata. Qalqalaa wanta jedhamu jira seera quraanaa keessatti at-tajwiid kan jedhamu jira. Tajwiid jechuun at-tahsiin jedhama bareechuu jechuudha. Inni isaa quraana yeroo qoraan qara'u qalqalaa keessatti yeroo qul huwallahu ahad jettu daalii sana akka nama keessa quraana keessa tureetti akka nama seera quraanaa bareechetti qaraata har'aa dhaggeeffadheetiin deemu mucaan kun eenyuun hin jedheen doome haadha manaa kiyyaa natti fakkaata kennaane seera quraanaa guuttee qaraarti suuraa ikhlaasiin jedheetiin waliin dubbadhe namoota baay'ee wanti qalqalaadhaan kun rakkisaati. Maashaallah mucaan kun gobaziidha naam jechaan dubbadhaa ture. Sun waan booda irra baratamudha. Wanti ammatti baratamu dhugaa boleewwan kiyya na galateeffadhaa Sheef Farahaan dhugaa dubbatuuf ijoollee yeroo isaanii aarsaa godhanii rabbi tokkicha malee gabbaramaan hin jiru andachiif samii uume isa malee hin jiru bara dhubboleetti keenya jazaa rabbirraa arganna jedhanii na barsiisan dhugaa na galateeffadhaa ijoolleen keenyarree. Dhugaanaaf jiraadha. Ijoollee dhuunfatu na barsiise malee ani guruupii ijaaree xiqqoo waan nan hojiidhaan biizii ta'uu jennaan amma guruupii irratti yeroo baay'ee sagalee hedduu ergu. Sagalee isa yeroo dhaggeeffadhu fa'aa sa'aatiin dhabuu waan hin danda'uuf ijoollee dhuunfuma keessan na barsiisa dhugaa dubbachuuf. Rabbumarraa arganna jedhanii. Kanaaf isaan naa galateeffadhaa dhugaa dubbachuuf naaf haa jiraatan ijoolleen. Ayyee. Murteen abbaa biraa kana caalaa. Dhugaa keessanii. Rabbiin si laaffisee inni ulfaata namni gaafa murteessee jedhee itti galuu
maaltu jira akkas nama qabaa deema si galee nan qabadhaa bor jettee maashaallah gabrook. So wanti Galatoomaa ijoollee keenya dhugaa laasimmoo fi taaptaapidha dhugaa dubbachuuf Steefan. Taaptaapidha malee beektinamti. dhugaa akkasirratti cufa. Galatoomaa ijoollee keenya. Dhugaa taaptaapiif faayidaa waan qabu. Abshir. So waan hunda kana barattee yeroo ati waan onaan dhufa jettu lakki borsiin jedhaa borinaatti boroolee jedhaa asimmoo kun maal naan jedhaa isaan kunoo maal jedhu maaltu dhufa laata waan jedhamu hedduutu jira. Sana hundumayyuu akka nama Gaaffii tokko meel gaafannuu yeroo kiristoos dirqama gaafadhu abshir sirriitti gaafadhu. Okay. Networking kun sirriidha amma inni gaama. Inni citaa jira natti fakkaata jiru. Dhagaa jira. Yeroo baay'ee kiristaanonni anatti irree shakkiin ta'u wannan beekaa namoota kaanii fiifaa akka ta'u jedheetinani. Islaamummaan Adam irraa eegalee jedhu yeroo baay'ee dhuguma Adam islaama mataa isaatiin ilmi namaa dhalatee islaamamoo nan beeka kiristaanonni kiristinaa kaasisuu kiristaanummaa kennuuf. Kanaaf islaamuun jalqabumarra amma fakkeenya islaamummaan amantii dhumaati sallallahu alaihi wasallam nabii Muhammad ergamaa dhumaati yookaan amantii dhumaati jedhama. Dhuguma islaamummaa dhuma kana kan dhufe immoo jalqabuma islaamummaan ni ture. Adam irraa eegalee. Inshallah kun kan hiriyoota kee tokkotti ijoollee kiristaanti shakkii ta'udha miti. Dhugaa malee natti shakkii. Fitattee jirta hunda fitattee wanta shakkii jedhamu siin. Dhugaa dubbatu kana keessa kiyya shakkiin hin jiru waan tokko barra. Nana furadha yommuu jedhani shakkii isinitti hin godhatu. Gaafan siilii gabbaraa tureyyuu kan siiliif kadhachaa tureyyuu shakkiinatti hin uummanne ammoo shakkiinatti godhamu hin jiran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gaaffii kee har'a waan feete gaafataa waan garuu inshallah dhumni kee shaadaa ta'e baatee abdii qaba. Erga waan hunda murteessanaan jetteeti. Biraan jiru. Waan hunda bitadhee irra jette. Garuu shakkii qabaatti hin gaafattaa jechuudha. So gaaffii feete gaafatteetu dhuma kee sirreessinee baata bi'idhinillahi ta'ala. Rabbi nama dhumaatti nu haa tursiisu. Tole namoonni kiristaanaa tokko islaamummaan nabi Muhammadin dura ture akkamitti jettu kun dhuguma akkamittiin ture mee hin jiraayi moo akkamidha jettee haasaa dubbattu tokkoon sirraa hubadhe. Inshallah waan ka biraallee kan sibillee gaaffii ta'u wayin gaaffiitti fida waan inni irra dhaggeeffadhe asuma jala tura warri as keessa jirtanii warri gaaffii sana gaaffiisinii dhufe inshallah. Haa ta'uti islaamummaan duraan dursa islaamummaa jechuu dhumti maali? Namoonni islaama yoo jedhan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan fidan itti fakkaata. Islaamummaan nabi Muhammad hin finne. Islaama jechuun dursa maalinni? Islaama jechuun bar rabbiif jedhanii jala deemuudha. Rabbiif ajajamuu jechuudha. Hiikni isaa waan biraa miti bar islaama jechuun. Namni islaama jechuun waan